qurxummiilee dhufee si wajjin haa nyaatu si wajjin haa jooru namni jedhu koomentii 500. Koomentii 500 haaraan guddataa. Family nageenyi badhaadhaa adda magaalaa Baatuu magaalaa bareedduu magaalaa Hayyotaa magaalaa qurxummii yookiin Aasaan itti beekamtu achitti argamnee jirra. Adda immoo tiktokorita magaalaa Baatuu baay'een keessan kabeetan ka akka Nabilii ka akka Magee ka akka Sabboo ka akka maamilaa kunniin jiru kabraas jiru ka ani hin beekne isaan keessaa eenyutu isinitti tola. Ana immoo isaan keessaa nama tokko arguuf dhaqee jira. Inni sun eenyudha? Hundumti keessanuu yaada keessan koomentii irratti barreessaa. Isin jaalladha. Peace. Shani haaraan guddataa. TikTokiin kunini yoo laayikii meeqa argatee jedhee dambaliin fiddeeti qurxummii yookiin Aasaa naaf feerta. Laayikii meeqa argatee muudiin akkas jedhu sun hin dabarreema? Dabaree leen jiraa fakkaata lakki. Lakki. Anamma kan sii kennu akka chaalenjiitti laayikii odoo hin taane namni si nyaachisuu qofa miti viisit goota akka barbaadetti hara keessi fidee bootaati feete iddoo ati barbaade si daawwachiisa. Garuummoo koomentii haa daawwatu qurxummiilee dhufee si wajjin haa nyaatu si wajjin haa jooru namni jedhu koomentii 500. Koomentii 500 haaraan guddataa. Ishi koomentii 100. Family dhageettanii hundumti keessanuu koomentii 100 barreessuun isinitti hin ulfaatuyyuu haa daawwatu haa nyaatu ka jedhu qofa naa barreessa. Akka na salphachiifne abdii guutuu qaba. Ulfaadhaa galatoomaa wal geenna jechuudha. Wal geenna. Uummanni kun basee hin dhagahu hin godhalle. Hayyee obboleessa keenya maamilaa si argachuu kootiif baay'ee gammadee jira. Gaaffii sadiin si gaafadha. Gaaffii sadiin kanneen akka seeraan adeemsiftu abdii guutuu qaba. Addunyaa kanarratti maaltu si tola? Maal si gammachiisa? Addunyaa kanarratti waan na gammachiisu biyya kiyya mataa ol qabachiisuudha. Yoo isin jedhu biyya kiyya sadarkaa addunyaatti beeksisuudha. Oromiyaa beeksisuu jechuudha kanarratti. Hayyee baay'ee bareedaadha. TikTokii erga eegalteeti waggaa meeqa lakkoofsiteetta? TikTokii erga eegalee waggaa 3. Waggaa sadii keessatti mee waan si mudate mee mudannoo si mudate jedhamee nutti himee? Mudannoon hedduudha. Tarii maayilachuu dhabuu danda'a hedduu isaanii. Yaa jira mitiiree wanni obstakiliin garaagaraa jira. TikTokii kanarraa yoo qarshiin dalagni yookaan ammoo wanti irraa argattu yoo hin jirre abdii si murachiisa. Waan sanii na mudataniiru jechuun TikTokii kana dhaabuudhaaf yaadee beeka. Gonkumaa dalagaa dhaabuuf moo? Sirriiman dhaaba jedhee yaadee beeka gizee tokko. Yeroo tokko maal ta'e beektaa? TikTokiin 10,000 yoo seente sii kafalamaa jedhamee ture. Akkas yoo jedhamu hin dhagaha. Tarii atiilee dhagahuu dandeessa. 10,000 galee taarii miiqaan 10,000 galee naa kafaluu dide. Viiwudhaan akka kafalutti ture kan beeku. Wanni sun immoo soba gaaf ta'ee jiru xiqqoo siyaamilee kiyyan cabse. Gaafa sana jechuu kan dhaabuuf murteessee ture. Dhugaa kan keetii baay'ee ulfaata. Anis wanti kun naan mudateera. TikTokiin 10,000 yoo seene kaffaltii qaba jedhamee ture. Garuu haa ta'uti malee wanti sun argine anillee mudannoo guddaadha. Guddaa galatoomii ulfaadhu. Garuu TikTokii irraa wantoonni baratte maal fa'aatu jira jettee yaadame? Dhugaa dubbachuuf TikTokii irraa waan hedduu baradheera. Expectationiin kiyya 10,000 gaafa galii qarshiin illee hin jira waan jedhamu sana haa yaadu malee innaa sanatti illee TikTokiin namoota hedduu namoota ciccimoo na barsiiseera. TikTokiin waan hedduu si tajaajila jechuun wanti irraa beekumsi irraa argattu illee jira. Waan baay'ee ittiin baradheera. Akkasuma immoo gara biizinasiitti illee eegaluu jammareera jechuudha. Gara biizinasa garaagaraa hojjettee qarshii illee hojjechuu akka dandeessu irra gaheera. Si tajaajilameera. Hayyee guddaa galatoomii anaafillee wantoota guddaa isa irraa baradha. Siif Magee Sabboo Nabiliillee jira wantoota baay'ee isin irraa baradhee jira. Guddaa galatoomii kanaan ala wanti naan jettu jira. Kanaan ala maal siin jedhaatillee TikTokerii cimaadha. Si beeka diraamaa gaggabaabaa hojjechuun illee hin beekamta. Jabaadhu walumaan haa jabaannu kaa. Hayyee guddaa galatoomii. Yaa waan irra guddaa yuutuubii dalagaa ture.
YouTube'n kiyya hordoftoota 5,000 akkas galee jira gara 6,000 deemaa jira. Subscribe 5,000 galee jira gara 6,000 deemaa jira. Mee uummata kaniin ammoo maal jettamee akka subscribe godhan akka TikTok'aan follow godhan mee asuma dhaamsa kan kee itti naa gahime. Uummata jaalatamaa firootonni kunillee akka isaa dhagan jedhee yaada. Iddoo kana hin argan jedhee yaada. Gurbaan kun gurbaa cimaadha, jajjabeessaanii YouTuber cimaadha. Fuulduratti immoo daran akka cimu gargaarsi keessan ni barbaachisa. Subscribe akka godhan akka kuma kudhaniin akkasii gaan torbaan keessatti abdii qaba. Ayyee maqaan TikTokii kiyyaallee Abdii Miidiyaa 12 jedha. YouTube'n kiyyaallee Abdii Miidiyaa 12 jedha. Hundumti keessanuu akkuma obboleessi keessan jedhee YouTube kiyyas subscribe naaf godha. Viidiyoo kiyyas naa laala. TikTokii ammoo followers gara guddataa jira. TikTokiin dura baay'ee nagaa gubate. Jala gubate kan gara gubate inni kun ammoo haarawaa. Haarawaa kana irratti ammoo akkana jajjabeessan asumaan deeggarsi keessan na barbaachisaa mire. Sirriitti malee sirriitti. Ta'u akka hordoftaniin illee abdii qabna. Mata jaalatamaa jabaadha. Jabaadha. Ayyee guddaa galatooma. Jara kun jaarsi guyyaa mara asuma ta'a. Kan ta'eedha kun. Akka quufa nagaa ooltee. Nagarta. Jirta. Taa'e fayyarta. Akkasiin jedhu. Morga bakka fayyaa kan bitteeti. Gana mallee asumas si arga. Galgallee si arga. Guyyaallee asumas si arga. Maali goota karaarraa maal goota? Galtuu gara manaa maal goota? Maal birrii baay'eetti lolaasee raame maal gara 700 onna eraame bolokkeetti baadhadheera be dhagaa tumeera be santu garaana nyaata fuuruu kiyya akkana godhee fideera. Sun dhugaa garuu shiisiin illee dhimma garuu mee maaluma gootaree as teettee eeganama akka itee namni hojjetee galgala qarshii siin galtuu maa qarshii eeggattee fudhattu ati maal goota asitti lakkooftu kana jedhama. Akkaataa itti fideerutu garaana nyaata. Maal goota karaa raasee aduu mataa keessi gubee rifeensi irraa dhumate asumatti dhakkimee horuma laalladhu meetu laalladhu karaarraa gorime. Maali eeggadhaame amma dhufteemee amma. Amma si bittee ante argattare. Kunoo dhuftee be amma. Korbichi kun maraataa jira. Rifeensi sirraa dhumate amma qaama sirraa dhumate ammoo. Baay'ee jintish. Yes. Tiyyaa miti wal fakkaatti beektaa sibiilli wal fakkaatti. Homaa baay'atante hin beektu jechuu. Maal beeka sibiilli isaa wal fakkaata yoo isin gargara galtee malee yoo ija kana rifeensi irraa dhumate qaamni sirraa dhumate taman du'aata. Akka rabbii kennite asuma qottee hataa peellaa ta'e beekaa choo. Maan naa wayya amma sibiila kiyyallee addaan baasuu eegan dandeenye akka godhuu naa wayya. Firaafiree maaltu dhaleera sitti firaafiree maal ta'e kun. Bro, mana deema. Akkam jirta? Fayyaa. Manaaminiin kun ammoo afaan amma bara kanaati. Mee taa'ii mee maal dhana gofuma dhuftee gara manaa qara dhuftee hin beektu silaa. Maal rifeensi firaa buqqisuu heddamoo maa akkana godhaatama. Oma na barate bakka suusaamii ta'ee na barate. Waan gooddanyaan kiyyiin qama'ee suusaamii ta'anii malee jaaladheetiin jireenya kun. Kanaaf sin jedhama akka wallaan sin jedhanii akka ofiitti akkasin jedhu awwaan kana simaa fi dhiise ishee atin bakka akkas godhe ishee. Firaafireen kun akkam namatti tola. Kamiin firaafiree maaltu dhaleera sitti firaafiree maaltu jedhe kun. Firaafiree maaltu dhaleera. Maal taate maali ka qalbii maali ka fiiraatti maal taate. Naqan naqaara deemuuf ta'a. Naqan naqaara deemuu qaba. Gattaa naman. Bakka naqan naqaara deemuu qaba. Akka eessa dhaqaatam. Bakka wayii dhaqaara. Ajaa'iba. Osoo birri 200 takka takka rakkisii dhibba takka illee osoo kenneefii bannaati. Gurbattiin kiisii na qolte adaa kanaaf hafuura na baafataatti. Ajaa'ibaa nama sakkasti. Loomi taraa taraa loomi taraa taraa jette jar loomi taraa taraa jette loomi taraa taraa jette kot jira kot Gurba nagaa kam jirtai fayyuma gurba nagaa dhaatte akkam ree nagaa jirtu fayyuma naguma gurba adda tasuma jirtani. Ajaa'iba boriin egaa raka maal echa nagare qabeenya guddaa saatti jira
Charatte kamera gurba hojii argattee gurbaadha. Hojii argadhe baaba. Dhuga baga dassi jedhe baga gammadde baga warra keetii baga warra keetii geecha dhugaa waaqa Akkas. baga warra keetii geeche akkamire hojii maayinni hojii akkamiiti hojii mangistiiti ka saara godhi godhi Abbaaba hojii soqachaa jira. Isatu naaf hojii ta'eeti. hojii soqachaarta meen bakka hojii soqa nas akkasti gurbaa maalii hojii soqachaa jira. Ajaa'ibaan nama sakkasti Gubbaan sun baay'ee bareedu. Nama kana gara lagaa akkuma jedhamu deemse. Dambal. Amma gaa'ela misirra. Yoo tokkeen kun laayikii meeqa argate hara dambalii fiddee haasaa naaf fiyattaa sun. Beelaa jijjiira. Normaalii waanti naan jetta. Guddina keessatti darbeera. Koomeentii siin jaallatanii koomeentii barbaadu. Cristiano si carica. deemna bira. Ishii tiktookerii kennaa fi jaalatamaa obbo Darbatamaa. Damnacho. Andaaleen Maal barbaade? wanti an barbaade addunyaa kana keessatti maal dalaguutu si gammachiisa? Gidee addunyaa kana keessatti waan gaarii hojjechuu. Waan gaarii. Waan gaarii. Waan gaarii jettu waan Waan akkamiiti? dhala kiyyaa ta'u. Waan uummata kiyyaa ta'u hojjechuun dassataachuu. Bexaam tisgaalachi. Dassataachuu. Waan Oromoodhaa ta'u hojjechuun na gammachiisa. Ayyee guddaa galatooma. Waan dhalootaa ta'u. Waan dhalootaa ta'u. Waan dhalootaa ta'u lafa godhachuu darbachuu natti tolaachuu. Deemna bira. Ishii tiktookerii kennaa fi jaalatamaa obbo Darbatamaa. Damnacho. Andaaleen Maal barbaade? wanti an barbaade addunyaa kana keessatti maal dalaguutu si gammachiisa? Gidee addunyaa kana keessatti waan gaarii hojjechuu. Waan gaarii. Waan gaarii. Waan gaarii jettu waan Waan akkamiiti? dhala kiyyaa ta'u. Waan uummata kiyyaa ta'u hojjechuun dassataachuu. Bexaam tisgaalachi. Dassataachuu. Waan Oromoodhaa ta'u hojjechuun na gammachiisa. Ayyee guddaa galatooma. Waan dhalootaa ta'u. Waan dhalootaa ta'u. Waan dhalootaa ta'u lafa godhachuu darbachuu natti tolaachuu.